Kaaganan ani yeroo namni faarfatan an jedhani nan qaanaa. Isaa qabudha. Addisuun agaarraatti kiliippiin hojjennamti addee. Garuu baay'ee barbaadamtaa, baay'ee jaallatamta. Namoonni tokko immoo anumayyuu dabalatee yeroo yaallu namni yoo viidiyoodhaan mul'ate kiliippii hojjeteeti fudhatama argata yookaan beekamtii argata jennee yaanna. Kun maa inni citiin sana dhiisuun kee addee? Gaaffiin kun yeroo baay'inaan dhiyaata beektaa jechuun nama hundumaatti dalgagala. Ani dhugaa dubbachuudhaaf kiliippii bara yeroon faarfannaa lakkoofsa 3 hojjedhu. Albeema sana yeroon hojjedhu kiliippii akkan hojjedhuuf na gaafatanii turanii. Ijoolleen yeroo sana hiriyoonni wajjin turre jiru. Mallaqaa an nagee hin beekne faanatti kaasan gaafa sana. Jechuun ati yoo itti hidhattee hojjettee isuma dhugaatii jiru amma jarri kuni mallaqaan gurraan nagee hin beekne gaafa sanatti kaasanii ijoolleen na wajjin jiranii hojjechuu qabdaa jedhan. Innaa ani keessa koo wanti kun hin jiru. Tokko anaan maaltu gara sanatti akkanii anaaf akkaataan inni itti naa ta'u silumaa neecharii dhumti dubbii waaqayyoomti mataansaa sagaleedha jedhamti macaafa. Yohaannis boqonnaa tokko yoo ilaalte sagaleedha jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos sagalee ture. Sagaleen kun immoo waaqayyoon bira ture. Innumti immoo ofiisaa waaqayyoon ture jedha. Sagaleedhaan waaqayyo sagaleedha jechuun dhoksaa guddaadha. Gaaf hundumaa dhaga'ama, gaaf hundumaa sana yeroo baay'een itti yaada. Yeroo utuu mana barumsaa macaafa qulqulluun galiin iyyuu jechuudha. Ergasii immoo waan baradhe waan baay'ee gatiin qabuu fi keessa kootti hammin sana barbaachisummaa isaatti amanu dhugaa dubbachuudhaaf na amansiisee nan boojine nan amansiifne jechuudha. Kana jechuun bu'aan qabu yookiis immoo barbaachisu jechuu koo miti. Lammaffaa anaanii xinnoo wanti akkanii kiliippiin hojjenne na godhu wantoota dhoksaan ani sagaleedhaan dubbadhu faarfannootaan dhoksaa akka itti dubbadhu sana diraamaadhaan bakka buusuu hin danda'u. Waan jedhu nan yaada yeroo sana jechuudha. Har'allee laayivii hojjechuu ni danda'ama. Dhugaa dubbachuuf baay'ee hojii namatti tolu hedduutu jira. Sana bakka buusuu hin danda'u maal wayyaan jedha. Suni waaqummaa qaba faarfannaan. Akka warra gaaraa dachaa galaana faarsuutti waaqummaa waan qabuufi akka barbaanne fuunee dhugaa dubbachuudhaaf akka yaade gochuu hin danda'u. Sanas immoo bakka bu'uu hin danda'u. Deebii immoo wanti namni ilaalee irraa baru moo wanta namni dhagee keessa isaatti dhalatu mul'atutu caala. Fakkeenyaaf mul'ata addaati baay'ee kiristaanummaan. Special revelation barbaada. Macaafni akkas jedha barsiisii keenyas akkasi. Akkaataa waaqayyoon ofiisaa sii mul'ise malee ati ofii keetii waaqayyoon beekuu hin dandeessaa? Hin danda'amu. Sanaaf nama sanaaf waaqayyo akka inni ofiisaa mul'isuuf sagalee matti dubbatte sagalee sanaan inspire gochuu anis immoo sagaleedhaan waan hin geeddarameef isa jedhutti waan hin hirkadhu malee isa sun barbaachisaa miti yookaan warri kaan hin balleessan dogoggoran jechuu koo miti. Atarii ofii kooti an dhiisuu kootti waa'ee beekamuusa jedhamu ani silumayyuu itti yaadu dhugaa dubbachuudhaaf. Waa'ee beekamuusa jedhamu nama biratti beekamu nama beekuusa jedhamu utuu dhugaadha. Maaliif beektaa biizinesa keenya miti kan nama biraati. Nama biraatu dugda keenya duuba dhaabatee nu dubbachiisa. Kanaaf maqaa kanaan ani yeroo namni faarfatan an jedhani nan qaanaa isuma dhugaa dubbachuudhaaf jechuun faarfanna nama kan biraan nu dubbachiisa. Raajii ergamaa gaafa jedhani nan saalfadha. Maaliifan saalfadha beektaa? Waan namni kan biraa dugda kee duuba dhaabate si dubbachiisuuni maqaa godhattee ho'aachuun xinnoo namatti ulfaata. Egaa kennaan kun immoo nama hundumaaf waan kennameef anaan maqaa addaatiin waan nama waamsisuu hin qabu. Nageessa waan dhufe waan dubbaddeef maqaa addaatiin ho'aachuun irra hin jiru. Akka kootti jechuudha. Kanaaf ifeetti akkasi. Kanaaf seenaan isaa dheeraadha. Efreem baay'ee nan deemsise. Dhoksaa guddaatu si.